Shuggutii jiraachuun feeta. Shuggutii tiyya naa kenni. Ni khuttaa naa fidii shuggutii tiyya. Addunyaa tanarraa deemtee shuggutii tiyya hin fedhe. Feetiin jira bara. Xumuraati. Buuteetiif jii kan shuggutii naa fidii. Yoo shuggutii san hin finne jala saraari akka khuttu beeka. Shuggutii tiyya fidii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota fi hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isin jecha. Egaa har'as deebinee jira maali walitti deebinee haasa'u isinitti baay'isuu kana jechuuf hin deebine dubbii keessa jirru guutumaa guutuu quba qabdanii ani namni namaa gad na godhe haadha mana kiyyaadha ayyaanni jechuudha. Maaliif wanti isiin godhaa jirtu hanga ammaan tana hanga yeroo amma jiru tanatti takkaan isaa waan naa galee hin qabu jechuudha. Hanga ani kuni tuffatamutti kana mana tuffachiisaa jirus isiidha. Har'a maaliif dhufte warri jettanii fi shuggutii tiyya ta'awwaaltees ayyaan har'a yoo baasuu baattee isiin dhumattee fi jirti. Ani dabarsee tumaan biraa deema. Diinni halaalatti firraa eeguu guddaan hin jiru. Isuma tanaatutu maayyii natti ta'ee jira. Kanaaf ayyaanis ni yaammadha. Yaadoo walumatti dhufne wal afaan dhufne malee wanni dila kana wal goone hin jirtu. Ani ammoo ayyaan maaliif diimaa keessa galfadheen jira. Tuqaa meeqaan itti qabachaa jira. Waan ja'amaa jiru kana keessatti waa hedduu ture waan ta'eef amma isii yaammadheeti san booda ayyaanii fi ana. Hojiina dhorkee jira qabina ramcaa. Mucaas kai gattai waa takka hin godhini ani wajjin haasa qaba ayyaan. Mucaa dhiisi koottuu siinji ani wajjin haasa'u qabarra. Waan gootu dhiisi koottuuni maaliin fuula. Deem firraa dhiqita fi koottu. Maal jechuudha? Wajji haasa qabna. Maal wajji haasa qabna? Anas wajji. Intaa obuun fixee dhufetti. Hintahuu wajji haasa qabna ayyaan gattai. Ayyaan faallaa dhiisii gattai. Anis wajji. Wanti jiru ni badii fixeetiin dhufa. Ayyaan dubbiin sirraa dhiisu hin jirtu. Gattai. Ayyee. Maaltu maal ta'e waan ibiddarra jiruun gaan fixee dhufu wanni nagaafachuus hin fixachiifne tun roobuu rooba nafattu caama nafattu maali maal ayyaan dura lallabin maal lallabanii dura ani har'a wanni si barbaadeef wantiin si wajjin qabu haasayiniin siin jechaa jirus tokkoffaa shuggutii tiyya isii fuute san naafidda. Shuggutii teetanii fuudhee. Shuggutii tiyya siitu fuudhee naafiddaa bakka keessa takka qabadhu. Isa kaan itti deemna shuggutii tiyya immoo isa jalqabaa irratti isin jiru tokkoffaa irratti shuggutii tiyya naafiddi. Waan ati dalagaa jirtu kaan immoo tartiibumaan itti dhufu akkoon qabu san shuggutii tiyya isa keessa. Shuggutii tamiin fuudhe. Shuggutii tiyya akka ati fuute fiiduu ati gadhiiftee. Shuggutuma nagaafachuuf na yaamte. Shuggutiin anaaf waan guddaa dabarre. Hay ani horii dilisan itti baasee wanniin bitadhee fi maaliifin bite? Shuggutii waan xiqqoodha. Shuggutumaa jecha na yaamte gisee jettu kam jechuudha. Waan ati waa hunda keessatti waan ati kana salphiftee laaltu ayyaan ani salphisaa laalaa hin jiru. Shuggutiin anaaf waan guddoo maallaqa kuma dhibba meeqa raggan naqeetiin bite bar shuggutii. Maaliif na jalaa fuutee awwaalta? Shuggutii tamiin fuudhe. Shuggutii tiyya. Yoo fuudhe shuggutiin. Viidiyoon ati gadhiiftee anis. Viidiyoo irratti haasa'u maan godhe malee shuggutii yoomiin fuudhe harkee naafatti. Fuutee bakka keesseen hin argini shuggutii tiyya naafiti. Nagaan feeta har'a naafi ati yoo shuggutii san hin finne jala saraariwoo akka kuttu beeka. Ani shuggutii tiyyaan sirraa fedha. Si jalqabaati. Kuni gaafii kiyya tokkoffaati jechuudha. Ani shuggutii ho'ituun fuune haasawaan godhe viidiyoo irratti. Ay shuggutiin fuune na dhiisi. Guyyuma tokko nageenaan kan itu na dhiisi. Ani nagaa na dhoorkaati nagaa naan kan itu jetta. Shuggutiin nagee sii kannaa. Maaliif hin bitat? Gaddaaf marraa si oolchiti. Gaddaafaa jinnii ta'e dhiisi. Ani nama gaddaafaatii miti. Shuggutii qabaatteef namatti hin dhayitu. Shuggutii immoo ni qabata. Dhiiraa qabata. Dhiirtiin qabattu shuggutii. Dhalaa qabataa? Dhiirtiin qabatu. Kuni Ayaan. Biddarra waa jiranii nagee na dhiisi. Ayyaan
lubbuuteetiif jii kai shugguxii naaf fidi. Shugguxii eessaa sii fidan? Arraani ni kuttaa naaf fidi shugguxiiti jee. Eessaan sii fida bakka keessanaa kan bakka keessanaa addunyaa tanarraa deemtee shugguxiiti jeen fedha. Najjeesuu barbaadda? Qacaca yoo fiduu baatte. Qacaca? Duuti san qacaca. Shugguxiif jecha najjeesuu lubbuu na baasuu barbaadda? Maaliif na jalaa awwaalta? Maali eenyu si jalaa awwaala? Duraanuu lubbuma namaatiin baasuu barbaade jeega. Ayyaan lubbuu namaan araada siin qabu. Maali ree duba rakkoon kee? Ati rakkoon shugguxii tiyya si fuutee gataa eessa deemtaa miti? Na jalaa sawwalti. Shugguxiin fuune lubbuu namaa baasuun fadhii nadhiis. Lubbuu namaatii miti. Saarkooleen nan qabiin nadhiis. Afaanumaan na gaafadhu kaa. Afaanin si gaafachaan jira bara. Afaanumaan na gaafadhu humnoonni si jechuudha. Humnaa miti ayyaan gataa. Sitti afaanumaan na gaafadhu kuni bari waa osoo namatti bakka keessa taa'ee waa godhuutis yoo na gaafatte waa rakkoo qabuu miti. Amma mana rakkoo qabuu miti. Ana biratti rakkoo ta'ee jira. Wannummaan ati dalaydu takka illee naa galaa hin jiru. Namni namoota kana hundi dura na qabaa jiru tokkoffaa sii jechuudha. Maaliif faallaa kiyya deemte. Silaa beekte namni rakkoo irraa nama huddii adda si eegu jiru ana kanatti dagalee. Ani qaama rakkootii miti ayyaan. Tuba maalirra namaa qaama rakkoo gootee na naasiin. Gattaay ayyaan shugguxii tiyya jidda. Distii biddara dhiisee dhufee eegi haatini maraattee fayyaan qabdu namni fayyaa qabu qabeetii kanaa miti. Distii fi jinniin beeku gattaa hin sinjee. Yaa bada baannu gubanuu hundaa'u eegi haa. Fedhu haa gubu shugguxii tiyya naaf. Ati yoo duu barbaadu eegi haa daa'imaan qaba biddaraadhaan sanda. Akkanatti hin baatuun siin jee bara. Haa eegi niin barbaada eegi haa. Eessa barbaada? Sa daa'imaa bidda ayyaan. Afaan Oromoo na wallaalchisanii eegi haa. Afaan Oromootii miti ayyaan naaf. Distii biddarra jira eegi haa distiin buusa. Wayi. Hin buusin. Allah guyyuma akkamiin si wajji walitti dhufeen inshallah. Anuu guyyaa san wallaaleetiin jira. Hayi kidisi. Tummarti rakkooteet. Anaa rakkoo si fidu jira. Natti fidutti hin jirtu. Bidistii bidarraadhaan seensi ol deebi'aa hangana wanni badumaasi jira. Ayyaan naga feeta. Wanni badaa ni jirti. Waa dhibbaa badee jira maa'u. Namoota hin taane duratti harkaas kana qabaa jiru. Daa'imni ni isinarraa boo'u jira. Distiin bidarra hirkisiifiin ol deebi'a. Ayyaan. Daqiiqa. Daa'ima. Daqiiqa bas. Ani fiifuun hin jaaladha. Akka boo'us hin fedhu. Boo'u jira qireen dura daa'ima distii bidarraadhaan kan daa'ima shugguxiiti jenaa fidii as kaayii. Sii fida shugguxiidhaan shugguxii wayiitu nagarree yoo feete na gaafataa waliin deebi'a. Akka agarte akka awwaaltees beeka naa fiddamu naan fiddu ayyaan. Amma daa'imni narraa boo'u jira maal afaan nuti deebisaa. Daa'ima anis ni jaalatu. Si qofaami ka jaalatu. Daa'imni narraa boo'u jira distiidha maaloo kana sababan dhiyeeffatiin naa fidi sababatti. Deemu dhaamsi ayyee. Maaliin dhaamsu? Distii dhaamsi deemu. Feetu haa gubattuu shugguxiiti jenaa fidi. Dhaamsi daa'imaas naa fidi. Ayyaan. Daa'imni boo'u jira daa'ima naa fidi daa'ima kiyyaa safaataan godhani. Deemu daa'ima naa fidiiti shugguxii. Ayyaan wanti boodatti deebi'ani. Distii dhaamsi hoo eegol ho'uuna dhorkite. Ayyaan si qusachaatiin jira. Kayinaa fidi wanni. Ayyaan tu gattaayii. Yaa boo humna ta'een qabu hiika. Humnaa miti ayyaan tu beensiin jiru. Har'a siimeetiin jira bara. Dhattu muraati. Daa'imni narraa boo'u jira hiikira dhiisii daa'imaan. Ayyaan gattaayii. Ayyaan tu. Hin dhalini haa wanni garaa si danda'u jiruuf ati hin dhalini. Ani hin jaalatu. Ati hin dhalle. Shugguxiiti jenaa fidi. Lakki garaa wanni si danda'u jiruuf ati hin dhalini. Hiikina gadhiisi. Daa'ima naan laal gattaayii. Daa'ima maal laaltaa miiqisi hin dhalini. Laan wajjin haasoo kanaatiin libira. Na wajjin miti gattaayii. Deeran da'ina numa da'isirraa. Ayyaan. Halaas daa'imni narraa boo'u jira hin beeku shugguxiiteetii fi jinnii. Shugguxiiti fidii siin jiru. Shugguxiiteetii fi jinnii. Har'a beensi keen jiru. Kana jala muri. Waan keen tahiniif silaa kee taateen boorra. Hiyya anaa fi Hiikira turaa hiiki maal fidattaa? Gattaayii deemi. Siifi shugguxii hin beeku. Bakka daa'immoo kiyya boo'u jiru taati. Isanaaf fidaa'uu taayi. Deemfiti heyyii. Gattaayii Deemfiti. deemi taayi. Deemfiti. Sababan godhatini taayi. Achi deemi taayi. Hotu gattaayii. Hin taa'u hiiki daa'imman. Ayyaan. Nagaan feetu. Hin fadhu. Daa'imni kiyya boo'u jiru. Waan biraan si keessa jira inni ati hin baafanne malee. Waan biraa. Lakki ati hin baafatini malee waan gurguddoo si keessa jira. Ayyaan. Karoorri keetu waan biraa. Karoora kiyyaa miti. Hiikina dhiisi. Ati yaaddoo fa'aa kottu. Yaaddoo fi jinnii. Ayyaan tu gattaayii. Gattaayii. Ati bira. Darbinaan waan biraa si keessa jira. Ani si qusachaa. Wannummaan akka dhiisi godhu jiru waan guddoo si keessa jira. Ayyaan. Waan guddoo tan baafatin. Ani siimeetiin jira. Wanni naa'im takka hin jirtu waa guddoo si keessa jira. Kotee namni dubbu manga kanaa jecha shugguxii hidhattee dhuftee eenyu gaddaafaa nama barbaadu. Gaddaafaa fi jinniin beeku.
shuggutii qabaate. Ergamtoota badhuftee yookaati dhimma biraasa keessa jira namaatu dambaafate. Afaan akkattiin tolfatanii Afaan gattaayyaan. tolfatu kan jiru daa'imaan fitaddaannee dura. Daa'ima naaf fidaa gattaa siin jeen jira. Ati hin dhageessu. Deemfiti kanatti ni yini. Gattaa gaaree. Deemfiti eeyyee. Haaya deemfiti. Maal? Akkam gootee dhufu? Raffiseetiin jira. Daa'imummaa iyyuu jiruu rafa. Raffiseetiin jira. Hiiqimeenuma duraan. Ayyaan viidii si gattaa. Dubbii fi jinni haasoo akkanaan dhaqqabu hiikina duraan. Ani barniin jaaladha daa'ima. Hai daa'imummaa iyyuu jiru kam gootee dhuftee boo? Yaa'iteen mataa na garagalchuu jira malee. Lakki kam gootee dhuftee daa'imummaa iyyuu jiru? Rafee jira. Rafee jira gattaa shuggutii jira naaf itti. Wuy hin Gudiin jeen. na qabatte na duraa maqeen. Ayyaan. Akka simiidhuun barbaade. Nan daddarbiin hiiki daa'imummaa iyyuu jiru rafee jechuun turtu wanti dubbii fakkaatuun nagaddiis. Ol deebi'i. Ni ilaala nagaddiis mee. Nagaddiis yaa akhi. Ayyaan ol deebi'i. Daa'imaan laalladdaa nagaddiis. Daa'imni rafu jira ijaanii agartuun ol deebi'i. Moo jira nagaddiis haa daa'imaan laalladdaa. Wanti jiru rafu jira ati. Mala baasu jirta ol deebi'i ayyaan. Malliin baasu tokko hin jiru waan biraa Ayyaan. keessa jira nadiis yaa akhi asii hojii mataan dhoobuu dadhabiyanii. Ayyaan tu gattaa. Hin taa'u. Daa'imni rafee jira. Sababa tuuluu dhiisi. Shuggutiiti janaatichi. Gudiin. Jiraachuu feetaa? Ati jiraachuu ni feetaa? Shuggutiitiyya naa kenni. Maaliif awwaalta shuggutiiti? Sababni si awwaalchise maali? Maa shugutiin awwaaluun agarte. Harkeetiin jira. Hoggu dhibba irra deddeebi'ee siin hin jiru gattaayi. Ayyaan. Na darbu jiru. Na darbu. Si darbuu miti kuni kajaja. Harkaan si didaatiin jira. Amma booda immoo harkaan akkaan sitti baasu hin fedhinan. Gutiin agarree afaan Oromoo laagaa. Ayyaan agartee jirta. Shuggutiitiyya naa fiddamoo hin fiddu. Lagarraa shugutiite. Waanumaan an arkuu hin agarree naan jetta ayyaan. Ati sababni shuggutiitiyyaa awwaaltuuf maali? Waan biraan narraa feetaa? Maal sirraa fadhu? Duuba shuggutiitiyya naa kenni gaa. Shugutiite hin agarree afaan Oromoo hin agarree. Hoggu dhibba. Ayyaan. Viidiyoo beekaatiin akkas jee godhee na dhiise kaan agarree. Viidiyoo miti harka kee keessatti arkeen jira. Bakkaan kaaye hin fuune hin agarre kanaan jette achumaa fuuteeti. Ani amanee si wajjin akka inni itti jiraadhu hin jiru shuggutubati janaafiti. Shugutii maal godhuu? Haan haasa'u. Maal godhuu feeta? Shugutii maal godhuu ni feeta? Maaliif hin bitatte? Maaliif hin bitatte? Nama ajjeesuu bitatte? Maaliif hin Yaaduu bitatte? ajjeesuu bitatte? Amma namaan ajjeesuu maaloo kana dhiisi. Shuggutiiti janaafiti siin jechaa jira bara. Yaaddoon dha'uu bitatte? Waan hin fedheef hin bitadde wanti si galchu hin jiru shuggutiiti janaa kennii. Hin agarree shugutii mataan an dhukkubsiin kaayaa fi daa'imaa laalachuu fedha. Daa'imni rafee jira ani hanga yoomiin si kadhadha. Maal la kadhachuu? Naafidi siin jaaka. Maal laa fidi? Maali sii fidi? Ayyaan. Naafidi. Shuggutiitiyya fidii. Shugutii waayitu hin agarree. Ayyaan siin ajjeesa malee fidi Maal shuggutiiti. ajjeesa? Haala ajjeesa maal fida? Fidi gaa shuggutiitiyya. Shugutii ta'e nagarree narraa. Shuggutiitiyya Yaa fidii. narraa kee kaa'e. Narraa fayyiti shuggutiitiyya fidii. Natum taa'e osoo lubbuu na baafteen shugutii waayitu hin agarree. Lubbuu si baasuu miti ayyaan. Shuggutee wayitu Hin madaa- baatu haala shuggutiitiyya fidi. Shuggutiitiyya fidii. Shuggutiitiyya Ay, fidii. nadan. Ayyaan. Ani maal Guyyaan kun godhe? Ani guyyaa maal siif godhe? dhiiraati. Ani maal godhe? Shuggutiitiyya fidi. Ani maal godhe? Ayyaan shuggutiitiyya fidii. Jechaan waliin si keessaa hin kuchiisaan. Yoo isii amma fiduu baate. Ani maal godhe?